jirtu Oromoo akkam jirtan video tana share tweet naaf godhaati keessumayyuu ijoollee Dubai charger ajumaan jiran biraan naaf ga'a hundumti keenya iyyuu akkatti baane beekna malee akkatti gallu waaqatu beeka rabbi nagaa maatii keenya irraa nu baasee nagaa maatii keenyatti nu haa galchu jiraan keenya maatii keenya irraa bahee du'aan keenya reeffi keenya maatii keenyatti galu rabbi nu haa oolchu kaka alin keenya jire san kan hundee no baafate iblaanyi saafe zamuri saa guutuu hin dhufti karaa eegaaf bolettiin keenya suuraa ishee asirratti argitan kuni abdannee dirribaa jedhamti dhalattuu magaalaa Ambooti abdanneen haadha ijoollee lamaati harmee ishiitillee dadhaboo abdanneen ofiishii haadha malee abbaan qabdu ijoollee ishii lamaanillee ishee malee abbaan qaban abbaas taate haadhas taate ijoollee ishee guddifachaa osoo jirtu haala gaariidhaan biyya Arabaa dhuftee harmee ishiitis ijoollee ishiitis jiraachifachaa osoo jirtu firiijin Arabaa ishee waammatte abdanneeni nan jiraadhaa malee nan du'aa nyaannu waan ta'eefi karoorri abdannee waggaa 4 fixuudhaaf ji'a tokkotu naafe galata rabbii ijoolleen koos naa jajjabaatanii jiranii Oromoo wanti laphee kun na cabse tokko maal akka ta'e beektu ijoollee ishee abbaa isaanii ishiitti obsanii ishii maalitti akka isaan obsa waan haa beeku obsi warra waddeessaadhaa tiktookii ishii sarchi godhaa laalaa micayyoo ishii osoo haalli mijataa ta'e daa'ima bobaa haadha jalaayyuu ba'uun geenyatu bakka haadha ishii buutee haadha ishii haara galfachiifachuuf biyya Saawudii Arabiyaa erga deemtee ji'a arfaffaa keessa jirti. Abdanneenis galata rabbii ijoolleen kun jajjabaatanii jiran mucaan koo Saawudii Arabiyaa naa deemteerti. Mucaan koos konkolaachisummaa barachaa jira. Baatii tokkitti kan waggaa arfan koo guuttadheen waggaa tokkotti dabaladhee mucaa koo Dubaay fideen waggaa tokko boodaan kara biyyaan galaa isaan immootu dabaree isaanii naa xoorananii jettee karoora akkanaa osoo qabdu duute ishii dhagahame. Mucaan adaadatti oltu firree erga kara Dubaay dhufee ji'a arfaffaa keessa jira. Baay'ee tokko lapheen kun cabe. Rabbi biyyoo biyya abbaa ishiitiin ishee haa ga'u. Maatiif waatii ishii, ijoollee ishii, haadha ishiitiif jajjabina haa kennuun jedha. Ijoolleen chaarjaa fi ajumaan Dubaay jirtan waraqaan mucaa adaadatti oltuuf sanaaf dhufa waan ta'eef mucaan sun afaan hin beeku mucaa sana bira dhaabbachuudhaan reeffa ishii sagalee waa himattes jirti. Ijoollee waliin hojjannu natti gamu nyaatatti waan hin taane na jalaa godhu shaayirrii hunda fafadhee biraa warri sagalichi na bira hin geenye cichillee natti himee jira mucicha bira hin jira hundaafuu xiqqoo wanti nama shakkisiisus hin jira. Rabbi haa beeku kan nuti hin beeknu kana jennee dubbachuun ulfaataadha. Ammatti wanti adda bahe tokko hin jiru. Xalayaan yeroo as ga'e qaama seeraa reeffa ishii kaasee fi rizaartii reeffatirraa eeganaa kan adda bahu waan ta'eef mucicha bira dhaabbannee reeffa ishii bareechinee maatii ishiitiif haa arginu. Isiniin jira. Salaam. Timata shirbeedha yookiin laphee ishee dhaabbateedha. Yookiin immoo akkuma isheen sodaatte akkuma qoricha ajjeesneedha sana aannan bulbulamaa ምናምን በጣም waan gadhee waan baay'ee nagayanii namarraa nagayanii sagalee mucaa sanaatti naa'eef nagayee baay'ee nama gaddisiisa.
inni kun immoo laphee namaa cabsaa kanaafi namoonni har'a wal duukaa hojjettan walii galuu dhiisuun hojiirratti waanuma jirudha. Eessayyuu namni al tokko waliin galu walitti bu'a hojiirratti garuu obsaat irra walii darba wal baadhaa wal danda'a. Isinii galee mashakaakam mattalaalaf walii dhiisuun ifama walii gachuu kan jirudha. Irra walii darba walitti hin qabamiina. Hamma nyaata namni nyaataan nama baddale የመጨረሻ የክፋት ጥግ ማለት nyaataan nama baddalu. Dhugaa namni waan barbaade namni nama wanta jechuu danda'a. Ol kaas xinnoo ishee namni waan barbaade nama miidhuu danda'a. Nyaataan garuu nama nyaata dhugaatiitiin namni nama miidhuu kun borga nama ajjeesu ምንም ችግር የለበትም። በቃ ሰው ያን ያክል ክፋት አይሰራም። በምግብ ሰውን አይበድልም። በቃ እኔ ሰውዬ የክፋት ጥግ እስከየት ድረስ ነው የከኔ የመጨረሻ የክፋት ጥግ ነው የማየው። በምግብ ሰውን የበደለ ሰው የመጨረሻ ከመግደል ወደ ኋላ አይልም ብዬ ነው የማስበው። ማያችሁ ነው የተሰራ ነገር እኮ ይበሰበሰ ይሰዩ ከኒ ኛተ መነማዳም ቁቱቂ ሲሸት ይተው በቃ እንደገና ካቶሊክ ስኒ ከመጃ ኦርቶዶክስ ሲዮታቴ ጴንጤ ሲዮታቴ ሙስሊም ሲዮቴ ወልከ ወሊ ከመጃ ካንኮጫላ ካንኮጫ ዱጋሞ ዋና ከከና ባዬ ገዴ አመኑ ከኑ ፊደ እዩም አመኑኔ በቃ መወዳደር ያለብን በቃ ኑኒ እዩ መሰነረ እጀቹ ሀንዱረ ሰራ ድህነት አይኑ ይፋጀኔ እምብርቱ ላይ መርገጥ ነው እንጂ ያለብን ከራሳችን ጋር ማለት የለብንም። በቃ ስራ ሰርተን መቀየር ነው የመጣ ፊዚካሊ ሰሙንከኝ ሜንታሊ ዱጋ ያዲኬኛ ያዳንገበኔ ቃመኬኛ ዱጋ ወንባየት የሰሙከኝ ኢጃሩ መሌ ካንኮጫላ አመንታኪ ጫላ በገጫሌ በቃ ነጫሌ አመንታንኪ ካንኮጫላ ታና በገጫሌ አትሙና ከረጡ ረቢና ከረጡ ሲገለ አቲ ነጫላ ቤት ታና ነሚ ነጫላ ቤኬና ከረጣ ነጫልቱ ታናን አመንታት በጣም ጥሩ ባየ በሬዳ ና ከረጣ ጸልዩልኝ በቃ መብለጣችሁን ማምነው ስትጸልዩልኝ ነው ስትመክሩኝ ጋፍ ነው ወርሰተ አነጫላ ካንኮጫ ለተኔ ሰቶኮ ጋፋ መታገድ አብደኒ እኔ በጣም በእውነት የመጨረሻ ሰው ሲሆን አመንታቶ ከነወል ብረቀበ ከነላላ ማን ሙዚሙ ብርቱካኒ ማሊ ለመረጥ ነው ቢታና አቤ በቃ ቤከማ አባን ከበርባደ ታመኑ ወንጌል ሊውጅራቴስ ቁርአን ነው ጅራቴስ እንሱንስ ወንጌል ከኦርቶዶክስ ከጴንጤስ ከኒ ካቶሊክስ ከነባበር ኦንቱ መጫፈ ቁልቁሉ የጸዳ ንጹህ ቅዱስ ነው። አባን በርባድ ከበርባድ ላለው ከወሊ ከበጁን ገርባ ኤቨሬ ዲሲፕሊኒ ናሙሳ ጋር ዱጋስ እንጂ ናሙሳ ጋሪ አመንታ ወሊ ከበጁ እኒ ጉዳ ካንሳኒ ወጫለ ሀጫሉ አናፍነሞ ናፈከረተኒ ረቢና ናፈከረተኒ ቻራዋቀዩ ከን አማ ከነጋይቲ አመንታቲ ለወልቲ ቦይዳኒ ወርስ ኦርቶዶክስ ዳ ሸምፔንቴ ዳ አኒ ኩማሎ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው። አምሪሚ ሶሪ በቅማኔ ዋቀዩ ኮደቃ ወርናሬ ባስኒ እንጀ ረቢ ኮደቃ ወልቱማ ስኒ እንጀኒ ባ እቱ ደቃ ወሬባ ማይደ ወንጌልስ ቁርአንስ ማልስ ማበረፈሜንታ ዱቢሳ አደባ ሰዳይ ካአሜ ገቲቴ ዮደንዴስኒ ዱቢ ፈዳ እንደንዴስን ታናርሞ ዲሳ እንጫሌ ወተኒሞ በገጫሌ ወሊ ከነዳ ኛታረቶን ሚዱ ወልአጄሱ ሐመሉ ቡበሌስ ትያቁ አቺ ሞማቲ ትብልብለኒ ሂሙ ዱጋ ሄሪዮተ ሼኬ ሳቲ ወርማቲ ትምተ የወጅራተን ባይን ስለተገዳካ ኮቲ እስኒቲን በሪ ጥሩ አይደለም። በጣም ነው የሚያስጠላው። እውነት የቤተሰብ ልጅሽ ሞተች ሙጫንኬ ሂንዱቴ ምን አይነት አንዳንድ በለ uቱ ነመን በወከስተይሞ አረ በኢየሱስ እንኳን መናገር አይደለም ከምድረ ገጽ ልጠፋ ይችላል። የሮሁንዳ ነሚማኔና ከስያደቱ ቤቱ ሙጫኮኮ አበሉ ጀለሚዮ አም ፈከኛ ፊ አናቱ ዱበት የሮሁንዳ ዱአ ሙጫኮኮ አበሉቱ ነትቤት እነሚሱን ዘላለም ዓለም አይረሳችሁም። እንዴት ነው መርዶ አርጂ ማለት እኮ ነው። እኔ ከሌ ሞቷል ሄድና ንገሪ ብባል እኔ አልነግርም። ለምን ያ ሰው ሁሌ በምን ነው የሚያስታውሰኝ? የከሌም የልጄ ሞት እኮ የነገረችኝ ከሌ ናት ብሎ
ዘላለም ዓለሙን አይረሳኝም። በምን የልጄ መርዶ የነገረችኝ እሷ ብሞት አልናገርም እኔ። እንዴት ነው እናንተ ድፍረታችሁ ደውላችሁ የምትናገሩት? ሙጫን ኬዱቴቲ ኦቦሌሲ ከ ሂንዱቲ አበሉንዱ ሂሪያ ወለቲ ሙደንደ አበሉንዱ ማሎ ማልጎና ማሎ ማላጎኑ ጀ ወልመሪያት ደደፌ ኡቱማቲ ዳገ ማልጎነ ደ ወሊ ደደወለ ማሎ ደደፌ ወለቲ ፊጌ ያዳን ማሊ ምሪቲ ማሊ ወልቆቤስ በቃ ሙጫ haadhat abbaatti ijoolleetti garuu hin himamu san godhee akkam fayyaadha maal goone abaluun hinduuti አይባልም እስራት ኢዚ ወርድ እኮ hinduuteef hindeessin garaagari bar በቃ የምስራችና ባድ ኒውስ እኮ በጣም አስወቁ ነው። እኔ ቢታመሙን አልናገርም ራሴ ማድረግ ያለብኝን ነው የምናገረውና ነሞን ሙጫ ከነበርተን ይሙበተን ሞ ከሌስ ነመኩማፍ ኪተላ መቃኬ ሰንገዲ ባሴ ነሞንና በሬስተኒ ነሞን ሰገለነት ወራባወተ ሐረገሩ ገዲ በአይና ነመለመድ ዋት ፈሽንቶ ኮ ቪዲዮ ቲም በኡመርባዱ ሼቶ ኮ ኔትወርክ ይገሽ ወርካኖ ሙጫን ኩ ማልስ ንትማት ማሊን ነሚሲን ገርጋር ረጋዩ ተውፍ እንደንደኝ ወዳበተኒ ነዱብ ሲገሊካ ቪዲዮ ቲንገዲ ሲፋን ጅርቲ ሱይ kan sifatau tukko hala gari keessa jiru jedhanii ko beeksisa. Suuyye tokko sim dubbisa jara lawaaqqi maatii hojii walitti bu'iinsa qabu waan ta'eef eeyyamsiisee dhufaa obsaan na'eetti ani maatii shidhaanii mataa kottu maatii korraan dhagee biyyarraa malee asitti waan dhagee jiru hordofaan ture garuu naman dhag silkii mucaa maaraa tokko naa kennanii silkii shinaa bahuu dide mucaa sana guddoo tokko jedha. ora kamati mucaa kanatti ani fira kooti biyyatti ollaadha biyya tokkodha nuti ani waan hunduma nan xumura yoo fedha keessan ta'e viidiyoo nan baara kun qabu garuu qoy dursa madaa maatii kun ooyyamsiisee alatu amboodha mini mucaa amboodha ollaadha si firadha si biyya tokkodha nuti har'a hiriyoonni shijiramtu sassabamaa kottaasiin jedhan kottaati dhugaam gar ordofaan ture ani nam gaafata garuu obsan na eegi maatiin kun afeeyyamamaa miti waan ta'eef silkii qabachuu nama. Warroonni hiriyoonni ishee silkii kennaa kenni ani amboo awwaaroodha obboleetti godhaan diqoora bal'aadha sadii waan jiru hunduma isaa nan xumuranitti koyyamsiiseen dhufa nan buusii nan dhufa. Kottush feenes viidiyootiin ba'i. Ganni galtee garuu galtee wantoota isheetu viidiyoo isheetiin hojjetu malee mucaan በጣም እንትን ናት። ወይ አዶኮ አናያት ጊፍት ወይ ነጭታ ኔትወርክ ኪያ rakkoon hin jiru ture ijoolleen galchitu sittani malubbula jala kana jiru. Gifti kola animaalin barbaade beektaa dubbiin ijaan galaa. Feeneetiin nu galchi yoo hojjete neetworkii dubbu. Maanni? Feeneetiin. Feeneet. Viidiyooti warri galuu barbaadan lakkoofsa. Oyyee. Oo. Feeneetiin galchi. Feeneetiin viidiyootiin abaatu kottu. Dhugaa anu hojii keessee akkuma kaayera hojii irra jira. Eenyudha kan maatii isheetti himee maalu? Galaan warruma ajjeesitu maatiitti dabalanii daqiiqaan turre akkoo achitti kan odeessanii nutuu garaarraa achirraa si'as nutti himan jechuudha. Duraan dursee koo namni biyya kanatti waan tokko ta'e yoo lakkoofsa imbaasii qabu ta'e imbaasiitti himamaa. Yookiin immoo namoota asitti beekaman isaanitti dubbatamaa. Ulaagaalee baay'ee jira. Kunuun akka walii loomee kan jedhamtus yoo neetworkiin ishee hojjete nu gal. Namni wal jibbuu minaamin wal jaallachuu kan namni jibbaaf jaalala minaamaa asirratti garuu ani yeroo hundaa maatii waa'ee maatii mataana dhufu. Jeshii feene. Ijoolleen galan yoo jiraatan viidiyoo jibbee otoo hin ta'in garuu liira ani viidiyoo haasa'uu sodaadhee otoo hin ta'in
dhugaadhumatti waa'een obboleettii keenya baay'ee nu dhiphisee jira. Imbo'ini na dhaggeeffatu feeni dhaggeeffatu laana dhaggeeffatu. Gaddaa kaastanii bo'aa jirtu gadda guddaarra jirra hundi keenya garuu lana dhaggeeffatu. Ilaa miira keessaa bahiitii namni gaafa miiraan ta'u waan baay'eetu jalaa bada. Waan baay'ee na dhaggeeffatu. Namoonni riikardi godhatanii kaawwachuu danda'u si galee miira keessaa bahii boossee waan fixu miti sagalee mucaa kanaatu gadi biyya lafaatu bo'aa kan baay'een gadi dhugaa mataa koo na jeeqamee waan an ta'u na beekuudha utuu dubbatattuu akka sodaatatti mucaan kun kanaaf miira keessaa baheetii yoon haasa'uu qabdu maqaa namaa hin kaasin akkasiin waan haasa'uu qabdu waan mucaan kun soda maal dubbatachaa turte waan isheen isinitti jedha anillee kan inni sagalee masheerraa dhaga'an sagalee mucatu irraa kanaaf isin akka dubbattan kanan barbaade kanaaf kanarraan kan eenyutu maatii isheetti anamma mucaan duute yoo okay iddasiimu maatii jechuun akka borganama anillee namni meeqa yoo akkamitti namni dubbii maatiitti ni mamu. Nuti akka keenyatti jechuudha akkuma waaldaa keenya waaldaa rigootittuu gadda guddaatu nuti dhaga'amee jira. Obboleettiin keenya dhugaadha qanii tokkitti na dhukkubee mataan na dhukkubee miilan na dhukkube jettee nuti dhageenye hin beennu waggoota baay'ee waliin guyyaa guyyaatti sagalee keenya waliin wal dhageessifne wal dhageenya. Obboleettii kana dhugaadha qanii tokkitti obboleettii keenya abdannee amma gaafa isheen duutee ishee dhageenyutti sagalee ishee hoo dhageenye malee sagalee ishee akka ifa dhugaadha akka bakkalcha barii sagalee ishee isa balaqqisu irriba nama dammaqsu malee takkuma sagalee na dhukkuba obboloota koo mataan na dhukkuba iddoo tokko na dhukkuba jedhu hin dhageenye garuu dammoo egaa lachittuu maal godhu miti akka gaafa jalqabaas akka obboloota waliin lama ta'anii sadii ta'anii hojjetu obboloota kana waliin yeroo baay'ee irra deddeebitee kan dubbattu obboloota kana anamma obboloota kana waa godhee utuu hin taane dhugaa obboleettii keenya akka ifatti ba'uun barbaada dhugaadhumatti jechuudha obboleettiin keenya